بسم الله الرحمن الرحيم فارون كربي قرآن وفي نبرسي فتي نمهدو وليم بركا نيسي برابقتي يا أختي تنيا بقى ربينك سيبرا فتي أرمو سرى قرآن كنو ستازي فتي فارون كربي قرآن وفي نبرسي فتي نمهدو وليم بركا نيسي برابقتي يا أختي تنيا بقى ربينك سيبرا فتي أرمو سرى قرآن كنو ستازي فتي بسم الله جده دبت مكا ربي کو غاري وان دبت چوده مو رحماني هو مينا غرغاري ميتو لگيتي نتي ارجومي ربي يا باري يا حي القيوم جرات أبد هنكبن داري إركونو تهي وامي غيران نتركام فتي حرمو سرى قرآن ربي ستاسي فتي الرمو سرى قرآن ربي ستاسفته الحمد لله شكرين كانك أينو جيسته كنو ديني نور فايكيتي نبريجته مدبكم سا قرآن كانك نتي أرجومته إفا يوم نام نور مبين نتي جيسته Akkatti bareeddu tolle kunu gammachuu isaa ummi Sumayyaa markazur rawdaan har'a eebisaa yaa ummu Sumee quraana rabbiin si barsiifatee har'a musurraa quraana kunoo si taasifatee ergaa isinii qabadhee dhufee ni tarkaanfadhaa hundi keessanuu mee gurra qalbiin dhageeffadhaa gammachuu eebaa khatmii quraanaa ummu Sumayyaa seenaa isiirraa mee xiqqoo gabaabsee waa dubbadhaa akkaataa isiin dhuftee geette eebba guyyaa har'aa mee xiqqoo mataarraa sinii tuqa na dhageeffadhaa halkanii guyyaa yeroo dheeraasi itti laffaatee har'a musurraa quraanaa kunoo si taasifatee الرمو سرى قرآن كنو ستازفته فارون كربي قرآن وفي نبرسيفته نمهدو وليم بركا نيسي برابقته يا أختي تنيا بقى ربينك سيبرافته الرمو سرى قرآن كنو ستازفته فارون كربي قرآن وفي نبرسيفته نمهدو وليم بركا نيسي برابقته يا أختي تنيا بقى ربينك سيبرافته الرمو سرى قرآن كنو ستازفته yeroo dheeraasi itti yaaddofte numa qaraate kaayyoo si kaleessa mar'a kunu galmaan gahatte boqonnaan isii quraana yoo hara baafatte yeroo hojii isiillee irfoon isii gurra kaayatte waa akka laayyoon argeette bakkee kana dhaabbatte gufuufi gufaata fuuldura siirra tarkaanfatte ifaajee tantee baga rabbiin kee si garsiifatee har'a musurraa quraana kunoo si taasifatee asiin dalagaa asiimmoo quraana ofii barattee markaza isiirraa gadi hin baatu takka dagattee quraana baruu mudannoo waameeqa tarkaanfattee matbakaa seenaa madaamii jala silkiin dhokattee yaa uktii tooqaalii baga rabbiin si badhaafatee har'a musurraa quraana kunoo si taasifatee uruufarraa kaaftee fidde kalee aliifa jettee eenyuun gadaniis kan quraanan buufne murteeffattee kunoo galma geette kaayoon kan kee kalee qabattee mudannoo isii waa meeqa keeysaan ay tarkaanfattee taataa jiruu fi jireenya ormaa hunda dandeessee yaa uktii tooqaalii baga rabbiin kee achi geessee yaa uktii tooqaalii baga rabbiin kee achi geessee يا أختي تقالي بقى ربينك أيسي قيسي
Faaruun karabbii quraana ofii nu barsiifate nam hedduu waliin barre kan dhiise biraa baqate. Yaa uktii teenya baga rabbiin keessi badhaafate arramu surraa quraana kunoo si taasifate. Faaruun karabbii quraana ofii nu barsiifate nam hedduu waliin barre kan dhiise biraa baqate. Yaa uktii teenya baga rabbiin keessi badhaafate arramu surraa quraana kunoo si taasifate. Yaa eebbifamtuu teenya tanarraan baga gammadde gammachuu khatmii eebba quraana kan kee agarte. Meeqatu sinii waliin barate halkanii guyyaa gariin dhiisee deeme osoo awwuukun gara biyyaa. Garii carraasaa turraa fageesse osoo dheebotu halkanii guyyaa osoo itti yaadu diin baratu. Gariin isaanii ganda tiktookiif miliqee galee quraanni aanjuu fi dhabe hedduu muuziqaa malee. Yoo warri amiira gaafatanuu keessaan dawwalee barnootaaf hawwii qaba jedhanaaf hin aanjin malee. Obsa cimaadhaan mudannoo waamee katarkaanfattee Ummu Sumayyaan kayyoosii kalee galmaan gahattee. Harkasni isii markazul rawdaa karraa barattee Ustaad Muhammad Tawfiiq kan diinii irraa waraabbattee. Isaan barsiisuuf halkanii guyyaa silkiin gubattee yaa Ustaad Muhammad taariin teessan kunoo mul'attee. Jazaa teessanaa deebisu rabbiin ifaajee tantee baga mushurraa quraana rabbiin si taasifate. Baga mushurraa quraana rabbiin si taasifate. Yaa baaba keenya halkanii guyyaa nutti laffaate bu'aa ifaajee teessanii kunoo ifa nu baate. Obsa cimaadhaan halkanii guyyaa nu barsiiftanii sunnaa nabii daandii karaas irree nu garsiiftanii. Jazaa teessanaa deebisu rabbiin ifaajee tantee caaltuu jannataa ganda firdawsiin isin geeffatte. Amma siingaa dhaamsa Sumayyaa irraa dhaqqabee ustaaza duraanis galata isaanii dadhabee. Ummu Sumayyaan jette kan durdiin irraa dhandhame Ustaad Riyaadii galanni isaaniin dhumuu himame. Hanga ammaallee abshirnaan jedhaan ajajjabeessu jannataan ifaajee isaanii rabbi nu haa milkeessu. Jannataan ifaajee isaanii rabbi nu haa milkeessu. Faaruun karabbii quraana ofii nu barsiifate nam hedduu waliin barre kan dhiise biraa baqate. Yaa uktii teenya baga rabbiin keessi badhaafate arramu surraa quraana kunoo si taasifate. Faaruun karabbii quraana ofii nu barsiifate nam hedduu waliin barre kan dhiise biraa baqate. Yaa uktii teenya baga rabbiin keessi badhaafate arramu surraa quraana kunoo si taasifate. Isaanitti aansee Ummu Mu'aaziin galateeffadhee olmaa isii dhaamee yoomiin fixa anuu dubbadhee. Quraana irraa nu jabeessite halkanii guyyaa nu galatoomii olmaan kee duudha uktiitiyaa. Yeroo ustaadiin hin jirre quraan nu qubachiifte diinirra nu kaasaa turte amlee nu jabeessite. Yaa Ummu Mu'aaz jazaa kee rabbiin si haa deebisu khidmaa diiniif baatte halkan guyyaa nu jajjabeessu. Markazul rawdaa hamleedhaan kaatee bu'uureessite burqaa quraanaa goote haala diinii mijeessite. Nu galatoomaa xiqqaa fi guddaan hundi keessanii mariyaarraa kaasee hundi keetu barattoonnini. Warri gammachuu qoodamuudhaaf dhuftan dhageesse jazaa keessan haa deebisu rabbiin isin milkeesse. Faaruun karabbii quraana ofii nu barsiifate nam hedduu waliin barre kan dhiise biraa baqate.
yaa uktii teenya baga rabbiin keessi badhaafate argamu surraa quraana kunoo si taasifate. Faaruun rabbii quraana ofii nu barsiifate nam hedduu waliin barre kan dhiise biraa baqate. Yaa uktii teenya baga rabbiin keessi badhaafate argamu surraa quraana kunoo si taasifate.